oduu teenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad marii biyyaalessaa sagantaa xumuraarraa dhabamuun gaaffii kaase. Inuma torban tokko oliif miidiyaa hawaasaa isaaniirraas badaniiru jedhame. Oduudhuma walqabateen xumura marii biyyaalessaa irratti pirezidaantiin duraanii Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa Oromoof sirna gadaa isaa jajuudhaan ammallee saba kanaaf beekamtiin idil addunyaa ni malaafi jedhaniiru. Xumura marii biyyaalessaa irratti hooggantoonni maal dubbatanii Abiy Ahmad eessa dhabamanii gabaasa guutuu qabna. Oduu biraatiin immoo manneen barnootaa Itoophiyaa 500 ol barataa tokkollee hin dabarsine jedhame. Biyyattiin barnootaan sadarkaa hamaa irratti akka argamtu kan ibsame yoo ta'u bu'aan qormaata bara barnootaa 2018 kan barattoota kutaa 12ffaa irra ifoomeera. Oduu rifaasisaa kanaas ni dhageessu. Oduu biraatiin immoo tiiktaakaroonni Itoophiyaa mana ammayyaawaa badhaafamuufi jedhame. TikTok awwaardiin bara kanaas qophaa'eera. Bal'inaan dhageessu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduu odeeffannoo teenya galgalarraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad marii biyyaalessaa sagantaa xumuraarraa dhabamuun gaaffii kaase. Inuma torban tokko oliif miidiyaa isaarraas badanii jiru jedhame. Oduudhuma walqabateen marii biyyaalessaa sagantaa xumuraarratti pirezidaantiin duraanii Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa Oromoof sirna gadaa isaa jajuudhaan ammallee beekamtiin idil addunyaa sabichaaf akka laatamu gaafatan. Haaluma kanaan sirni cufiinsa marii biyyaalessaa Itoophiyaa bakka hirmaattonni 4,000 ol ta'anii fi keessummoonni hedduun argamanitti yeroo gaggeeffamu mariin kun bu'uura badhaadhinaa Itoophiyaa ta'uun ibsame. Itoophiyaan muuxannoo marii haarawaa kanarraa hedduu barachuu fi bu'aa dhalootaaf ta'u argachuu dubbata qondaaltonni olaanoon saganticha irratti argaman. Pirezidaantiin Itoophiyaa Ambasaaddar Taayyee Asqasillaasee haasa'u saganticha irratti godhaniin koomishinii mariin kun akka gaggeeffamu hojjetaa ture galateeffatan. Walamantaa iftoominaa fi aadaa wal kabajuutiin Itoophiyaan akka mari'attee milkooftu gootaniittus jedhan. Hirmaattonni waadaa walamantaa kana bakka uummata miliyoona 130 ta'uu buutanii raawwattaniittus jedhaniiru. Guttaniittu, mormitaniittu, jaalalaanis mari'attaniittu jedhan pirezidaantichi. Yaada murtee kana qopheessuun keessan seena qabeessa ashaaraa dhaloota dhufuuf darbu lafa keessan jedhan pirezidaantichi. Seenaa Itoophiyaa keessatti ija jabina marii akkasii gochuu hin qabaanne keessatti murannoo agarsiisaniif ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad illee galateeffatan. Pirezidaantichi yaaddoo fi abdii samii Itoophiyaa jala jiru hundarratti yaada mugguttanii yaada murtee dhiyeessitaniittu jechuun faayidaa marii kanaa shanis tarreessaniiru. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantiin duraanii Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa hunda keessaniinuu baga gammaddan jedhanii ergaa isaanii arra dabarsaniiru. Akka keessummaatti gara Itoophiyaatti imalanii saganticha irratti kan hirmaatan. Uhuru Keeniyaattaa haasawaa isaaniin koomishinichi dhibee Itoophiyaa durii fi ammaa ilaaluudhaaf osoo hin saalfatin murannoodhaan hojjetutti dinqisiifataniiru. Seenaan Itoophiyaa rakkoo keessootiif alaan qoramee ammoo Itoophiyaan Afriikaadhaaf waa gumaachuu dandeessettis jechuun dubbatan. Aduwaan seenaa Itoophiyaati, aduwaan seenaa Afriikaati jechuun dhimmichaan wal qabsiisuun haasawaa isan. Pirezidaant Uhuru Keeniyaattaa injifannoo aduwaatiif saboonni aarsaa kaffaluu fi kunis ammoo saba ofiif osoo hin taane Itoophiyaa tokkittiidhaaf akka ta'e yaadachiisan. 1963 Finfinneen teessoo Afriikaa taateetti kan jedhan pirezidaantii Uhuru Keeniyaattaa Afrikaanotaaf qe'ee taateettis jedhaniiru. Dabalataan kutaalee Itoophiyaa adda addaa keessatti hambaalee qaroomina Afrikaan qabdu hedduus tarreessaniiru. Miidhaginni Itoophiyaa walitti hidhamiinsa sabaa fi sablammiileetiin tolfameera jechuun waa'ee sabdaneessummaa Itoophiyaa siman. Garaagartummaa siyaasaa qofa utuu hin taane cimina biyyattii ta'uu kun ammoo ragaa guddaadha jedhan pirezidaantichi. Pirezidaantiin duraanii Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa akkuma warqeen abiddaan qoramee miidhagu Itoophiyaanonni mari'achuudhaan miidhagina isaanii kan ta'e yaada waloo marra ga'uutti gammachuu qaban ibsatan. Pirezidaantii Uhuru Keeniyaattaa garaagarummaa yaadaa dhiphisuun gara yaada wal fakkaatuutti dhufuudhaaf mariin murteessaa ta'uu kan kaasan pirezidaantichi meeshaalee faayaa keessaa warqeen ija harkisu akkuma erga abidda keessa darbe miidhagina isaa labsu Itoophiyaanonni illeen gara yaada waloomaatti ce'uun seenaa dhalootaaf darbu ol kaawwachuu pirezidaantiin Keeniyaa kun dubbataniiru. Gama biraatiin haasawaa isaanii keessatti wanti jabaan kaasan tokko waan Oromooti. Pirezidaantii Uhuru Keeniyaattaa handhuurri biyyaa Oromoo jechuudhaan bakka Itoophiyaanonni Itoophiyaa waliin
kallattiin itti wal qunnaman ta'uu yaadachiisanii Oromootaaf Oromiyaa bal'inni Oromiyaatiif uummanni Oromoo beekamtii idil addunyaa irra caalaatti argachuu akka qabu akeekan. Dabalataanis sirni gadaa sirna bulchiinsaaf gurmaa'insa hawaasummaa aadaa Afrikaa keessaa dhalate ta'uu ibsanii kun kan adda taasisuudha jedhan. Yeroo baay'ee waa'ee Afrikaa yeroo dubbannu yaadni keenya waa'ee bulchiinsaa yeroo hunda bakka biraa irraa akka dhufetti ilaallaa kan jedhan pirezidaantii Uhuru Kenyatta sirni gadaa garuu kana dursaa jedhaniiru. Kan ormaa caalaa keenyaatu dursaa jedhan. Afrikaan ogummaa siyaasaa kan mataa ishee akka qabdu ibsanii kun ammoo sirna gadaa akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya jedhan. Pirezidaantii Uhuru Kenyatta. An indigenous African tradition of governance and social organization, carrying with it ideas of leadership, generational responsibility, deliberation, law, and community. Africa is too often spoken about as though our ideas of governance must always have arrived from somewhere else. The GADA system tells us otherwise. Africa possesses political wisdom of its own, and Ethiopia holds. Oduudhuma wal fakkaatuun ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed marii biyyaalee isaa sagantaa xumuraarraa dhabamuun gaaffii kaase. Inumaa torbaanii oliif miidiyaa irraas badaniiru jedhame. Haaluma kanaan Abiy Ahmed sagantaa irraa irratti haasawaa taasisa jedhamee eeggamullee achi buutee miila bakar waareeteera. Koomishinii marii biyyaalee isaa Itoophiyaa dhuma bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti labsii mootummaan kaa'ee raggee kaase yaada garaagaraa yeroo adda addaatti Abiy Ahmed kennaa turaniiru. Koomishinicha irratti akkasumas ammoo ejjennoo mootummaa isaanii tiif paartii badhaadhinaa yeroo baay'ee ibsaas turaniiru. Haa ta'u malee guyyaa xumura marii kanaa irratti jechuun guyyaa har'aa argamee haasawaa hin taasisne Abiy Ahmed waltajjii xumuraa kana irratti pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjootiif pirezidaantiin duraanii Uhuru Kenyatta akkuma jennee argamanii haasawaa taasisaniiru. Osoo dubbannu hooggantoota olaanoo duraanii biyyoota lamaanii kan affeeran Abiy Ahmed jedhamee amanama. Haa ta'u malee Abiy Ahmed jara affeeree ofiif sagantaa sanarraa baduu isaati. Haga gabaasni kun qophaa'etti tajaajilli koominikeeshinii mootummaa federaalaa waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa akkasumas ammoo qaamni mootummaa biraa sababa Abiy Ahmed waltajjii irratti hin argamneef ibsa hin kennine. Akkasumas fuulaawwan miidiyaa hawaasaa Abiy Ahmed kan namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman hordofan irratti waa'ee sagantaa xumuraa marii biyyaalee isaa kana haga yeroo gabaasni kun qophaa'etti homaa hin ibsine. Kana malees ergaa isaanii isa dhumaa miidiyaa hawaasaa irrattis erga maxxansanii Abiy Ahmed guyyoota 10 darbaniiru yookaan ammoo miidiyaa irrattis hin dhiyaanne jechuudha. Abiy Ahmed sagantaa guddaa irraa kanarraa dhabamuu hordofee amma gaaffiin Abiy Ahmed eessa badee jettu sammuu Itoophiyaanotaa keessatti argamti. Ta'ullee akka Dr. Milkeessaa Miidhagaa Abiy Ahmed heelikoopteraan badee jechuu baannullee ministeera muummee Abiy Ahmed tarii hojiidhaan qabamu yookaan ammoo dhibamee baduu malaa jedhameera. Oduu biraatiin manneen barnootaa 500 ol ta'an barataa tokkollee hin dabarsine jedhame. Biyyattiin barnootaan sadarkaa hamaa irratti akka argamtu kan ibsame yoo ta'u bu'aan qormaata bara barnootaa 2018 har'a ifoomeera. Haaluma kanaan barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara barnootaa 2018 qoraman keessaa harki 12.8 qabxii darbiinsaa argachuu ministeerri barnootaa Itoophiyaa beeksiseera. Kunis isa bara darbeetiif baroota darbanii irra xiqqoo fooyya'aa ture. Ministeerri barnoota Itoophiyaa Profeesar Biraanuu Naggaa ibsa gaazexeessitootaaf har'a kennaniin barattoota 550 qormaata kutaa 12ffaa fudhatan keessaa barattoonni 70,500 qofti qabxii dhibbeentaa 50 fi isaa ol galmeessuu ibsaniiru. Magaalaan Finfinnee parsantii 32.3 dabarsuudhaan naannolee hunda irraa sadarkaa tokkoffaa galmeessuus ministeerichi kaasaniiru. Qabxiin olaanaa akka magaalaa Finfinneetti galmaa'es 569 mana barumsa boolee ta'uus ibsan. Saayinsii hawaasaatiin manneen barnootaa barattoota qormaataaf dhiyeessan keessaa 565 barataa tokkollee dabarsuu akka hin dandeenye ibsan. Manneen barnootaa 88 guutummaatti barattoota isaanii akka dabarsanii sammoo dubbatan. Akkasumas ammoo bu'aa olaanaan barana damee saayinsii uumamaatiin galmaa'e qabxii 591.6 600 keessaa mana barumsa Special Boarding Adama saayinsii hawaasummaatiin ammoo 576.2 600 keessaa mana barumsa ifa boruu dodolaa ta'uu ministeerri barnootaa biyyattii ibsaniiru. Barattoonni qabxii isaanii guyyaa muraasa booda toora intarneetiitii fi karaa ergaa gabaabaatiin ilaallachuu akka danda'anis himame. Amma garuu gaaffiin tokko as jira. Manneen barnootaa 550 ol barattoota tokkollee hin dabarsine jechuun kasaaraa guddaa Itoophiyaa mudachaa jiru keessaati jedhame. Manneen barnootaa kun waggaa guutuu barsiisaa
barsiisanii barataa tokko dabarsuu dadhabuun maal akka agarsiisu ammallee ifaa miti. Haaluma wal fakkaatuun bara darbees manneen barnootaa 1200 barataa tokko osoo hin dabarsin hafuun ni yaadatamu. ባለፈው ዓመት ምንም ተማሪ ያላሳለፉ ትምህርት ቤቶች 1232 ነበሩ። በዚህ ዓመት ምንም ተማሪ ያላሳለፉ ትምህርት ቤቶች 565 ብቻ ናቸው። ወደ 700 ምናምን የሚሆኑ ተማሪዎች ትምህርት ቤቶች ቢያንስ አንድ ተማሪ አሳልፈዋል። ያ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ 22 ትምህርት ቤቶች፣ ድሬዳዋ 5 ትምህርት ቤቶች፣ ጋምቤላ 2 ትምህርት ቤቶች፣ ሐረሪ 3 ትምህርት ቤቶች፣ ኦሮሚያ 156 ትምህርት ቤቶች፣ ሲዳማ 16 ትምህርት ቤቶች፣ ሶማሌ 9 ትምህርት ቤቶች፣ ደቡብ ኢትዮጵያ 86 ትምህርት ቤቶች፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ 69 ትምህርት ቤቶች እና ትግራይ 48 ትምህርት ቤቶች ምንም ተማሪ አላሳለፉም። Kun ammoo biyyattiin seenaa keessatti barnootaan hagam akka kufte agarsiisaa jedhame. Osoo dubbannu baha Oromiyaa jechuun kutaalee Harargee guutummaatti barattoonni barnoota dhaabaa akka jiraniif baay'een isaanii gara baha jiddu galeessaatti miilaan akka imalaa jiran gabaasonni bahuu erga jalqabanii bubbuleera. Oduu itti aanuun tiiktaakaroonni mana ammayyaawaa badhaafamuufi jedhame. Haaluma kanaan Itoophiyaa keessatti damee miidiyaa dijitaalaatiif hawaasaa qabiyyee irratti sagantaalee xiyyeeffannoo uummataatiif miidiyaa bal'aa argatan keessaa tokko kan ta'e TikTok Creative Award yeroo afuraffaadhaaf gaggeeffamuuf qophiin isaa xumuramuu qopheessitoonni isaa miidiyaadhaaf ibsa kennaniin beeksisan. Badhaasni TikTok G Power TikTok Award jedhamuudhaan moggaafame kun baajata birrii miliyoona 10 caalu kan ramadameef yoo ta'u, badhaasa adda addaa birootis kan hammate ta'uun eerameera. Sagantaa kana dhiyeenyatti kan qopheessu dhaabbata Qoram Food jedhamu yoo ta'u, dhaabbatichi dhaabbilee tumsitootaa waliin ta'u miidiyaaleedhaaf ibsa laateera. Kaayyoon badhaasa kanaa waggaa waggaadhaan dhiibbaa uumtoota jajjabeessuun sadarkaa biyyaalessaa bira darbee dhiibbaa uumtoota hedduu sadarkaa idil addunyaatti dorgomuu danda'an horachuudhaaf mul'anni qabamee hojjetamaa jiraachuun ibsameera. Badhaasa TikTokii bara kanaa kan adda taasisu ammoo gosa dorgommii kanaan dura ture 25 irraa gara 30tti kan ol guddise yoo ta'u, keessattuu hojii qajeelummaa qabu hojjechuudhaan dhiibbaa uumaa waggaa kanaa jedhamuudhaan tiiktokariin tokkoffaa ba'e. Badhaasni isaa appaartaamaa yookaan mana guddicha appaartaamaa ammayyaa kan laatamuuf ta'uutu ibsame.